magaalaa muummee biyyattii Finfinnee irraa kiiloomeetira 400 takka magaalaa guddoo godinichaa Ciroo irraa immoo kiiloomeetira 71 fagaattee kan argamtu Galamsoo barri 19 yeroo hundeeffame ishee akka ta'e kan himamuu fi barri 1962 immoo qaama seerummaa kan itti argatte bara 2018 magaalaa guddattuu kan taatee fi bara 2015 immoo carraa seektaroota mataa fi 15 argachuudhaan bulchiinsa aanaa irraa adda ba'uun bulchiinsa mataa ofii hundeeffachuudhaan itti waamama godina argatte. Kabajamoo daawwattoota keenya isin dubbii magaalaa Galamsoo himuuf osoo hin taane ka'umsaaf kana yoo jenne kallattumaan gama sagantaa guyyaa irraa qabannetti dabarra. Magaalli Galamsoo waggoota 4 darban keessa hojii misooma garaa garaatiin saffisaan hojjetamaa kan jirtu daandiin asfaaltii karaa gubbaa gaafii hawaasa magaalichaa yeroo dheeraa fi komii uummataa kan ture yeroo ammaa ammoo dhiibbaa deeggarsa bulchiinsa magaalaa fi qaamolee garaa garaatiin deebii argachuudhaan uummata magaalaa fi naannawa kanaatiif miira gammachuu fi abdii guddinaa dabale. Hawaasni waa'ee ammaan kana daandii asfaaltii kana ilaalchise waa'ee fakkeenyaaf waan kararratti jiru diizaayina dalagame ilaalchisee waan jiru yoo kararraa gaafatan karaan kun immoo yeroo isaatiin duratti illee dhumee hawaasa tajaajiluu ni danda'a hajoon qaba. Gamanumaanuu hawaasni magaalaa tanaa hiriyaa kanatti fayyadamee akka gartee akka uummanni kunis yeroodhaan xumuree hawaasnis formaata kana gartee dhimma itti haajaa isaa itti bahu jechuun barbaada. Daawwattoota keenya kabajamoo iddoo adda addaa keessanii nu daawwachaa kan jirtan kun Galamsoo Global Miidiyaadha. Guyyaa irraan kana kan nuti argamnu as magaalaa Galamsoo keessatti jaarsa daandii asfaaltii kiiloomeetira 1.94 ga'u hojjetaa mootummaa federaalaatiin gaafii fi komii hawaasaa magaalaa Galamsoo yeroo dheeraa kan ta'e hojjetamuu isarratti kan nuti argamnu. Egaa asfaaltiin kun hojjetamuun daandii karaa gubbaatii fi karaa jalaatiin asfaaltiin karaa jalaa already xumuramee jira. Daandii karaa gubbaa kan gaafii hawaasaa yeroo dheeraa kan ture yeroo adda addaatti deeggarsa mootummaa naannoo fi federaalas gaafatamaa kan ture. Haa ta'u malee yeroo ammaan tana hojjetamuu irratti kan argamu daandiin kun hojiin ijaarsa daandii haxaa'uu fi akkasumallee daandii bal'isuudha. Yeroo ammaan tana gara magaalaa walakkaatti dhufee kan inni jiru hawaasni magaalaa Galamsoo fi naannoo kanatti argamanis gammachuu daandii kanarraa qaban yeroo adda addaatti ibsataa kan jiran waan ta'eef nutis namoota tokko miira akkamtu isin dhagama kajuuf hawaasa keessa deddeemnee waan dubbifne qabna. Kana qofa osoo hin taane daandiin kun xumuramuu isatti piroojeektiin yookiin ammoo hojiilee misoomaa bu'uuraalee misooma uummataa kanneen akka telekominikeeshinii bishaan ifaa gara baajata waliigalaa miiliyoona 20 walitti lakkaa'amu uummanni fi baajata mootummaa yookiin immoo baajata bulchiinsa magaalaa kan daandii irraa kaafamu waan ta'eef hawaasni magaalaa Galamsoo Batisa garra dabree yeroo Galamsoo ga'e gara Galamsoo gubbaa migiraatu addaata gaddisni mukaati waysuma na fakkaata. Hojiin ijaarsa daandii asfaaltii kiiloomeetira 1.94 ta'u kun hojjeta mootummaa federaalaatiin hojjetamaa jiraatullee bu'uuraalee misoomaa uummataa kanneen kanaan dura turan kanneen akka sarara ifaa, sarara bishaanii fi telekominikeeshiniin iddoo jijjiiruu fi deebisanii dhaabuudhaaf baajata qarshii miiliyoona 20tti siqu waan gaafatuuf kun ammoo baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataatiif kan uwwifamu waan ta'eef hawaasnis kana hubannee osoo waliin qoodiin biyya keessaa fi biyya alaatiif hirmaannaa eegalle cimsinee itti fufna jedhan namoonni nuti dubbisne tokko. Hojii waan boosaa waan bareedaa dalagamu jira wanni waan eegareeti yaa waan nama goosu waan gartee biyya takkaaf godhamuu qabu. Galamsoo garuu misoomni xixiqqaataa moor kanaa ol dalagamuu qaba jeetii yaada waan bareedaa dalagamu jira mootummaa keenya kanumaanuu galatoomfatuuf barbaada. Galatoomaa jenna biyyi keenya misoomuu jira. Hojiin hedduu hojii misoomaa waan ta'eef gaafii yeroo baay'ee hawaasni magaalaa Galamsoo gaafachaa turelleedha. Waggaa hedduudhaaf hedduu gaafii kana mootummaan deebisaa hedduu nuti tolee jira hedduu gammannee jirra nutillee. Hawaasni keenya wanni inni godhu qabu waan amma gartee argamu jiru kana bira dhaabbatee waan barbaachisu gargaarsa sarara eegamu hunda godhuu qabaa jeetii yaada. Ani immoo akka dargaggoo magaalaa Galamsoo tokkotti wanni an dhaammadhu an gahee xiyyaa waan irraa eegamuu fi waan hin godhuu qabuu fi waan hin gochisuun qabu hunda gama xiyyaan godhuudhaaf qophiidha. Isin maddii jirra jabaadhaa isin jenna kanaa ol waan hin jiru qabu.
katamaa galamsoo tana baay'ee hawwinee turree faalsii kana irratti eegaa turree baay'ee amma irraa gammannee irraa mootummaa keenyaaf hoggaa dhaabbannee deeggarsa godhuudhaaf reediidha nuti yeroo hedduudhaaf yeroo maraa'u hawaasni keenya gaheen isaa ammaan tan immoo amma gaafii isaatiif gaheen isaa wal argatee jira. Saniifuu nuti waan isaa kenninu waan gaafu mootummaa cinaa irra. Uummanni keenya waanti kana bira dhaabbachuu qabnaan gargaarsaan illee gaafa waan jiru kararraa kaasaa dargaggoonni keenyas waan humna qabnu gargaaruu qabnu bira dhaabbannee jiru. Daandiin kun guddina magaalaa fi bu'uura dinagdee hawaasaa jijjiiruu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uu koreen milkaa'ina hojii kanaatiif hawaasa keessaa ijaaramuudhaan lakkoofsa herreega baankii ofii isaanii sossoosan banuun adeemsa haga ammaa jiru erga ibsanii boodaam carraan kun magaalaa galamsoof baay'ee murteessaa akka ta'e yaadachiisanii kun abjuu dhugoome jechuun guddina carraa kanaa fi waamicha dhiyeessaniiru. Maqaan kiyya Laggasa naan jedhani jiraataa galamsoodha. Qoree asfaaltii tana keessa illee ni jiraadha. Wanni kun abjuu keenya ture. Abjuu kana ijaan laaluu keenya manaama zaahira ta'e ijaan laaluu keenya waan guddoodha. Hawaasni isa irratti hirmaate fedhiinnaadhaan gammachuudhaan dallaa isaanii waan hunda isaanii gammachuudhaan kaasuu jiranii abjuu keenya manaama laaluun waan guddoodha. Gammachuu guddaa akka nama tokkotti na dhaga'ama. Ayyee Abdallaa Hashim Sharrootiin jaama jiraataa magaalaa Galamsooti. Ani hojii asfaaltii magaalaa Galamsoo tana gaafii yeroo dheeraadhaa hawaasni gaafachaa ture. Har'aan tana mootummaan yeroo dheertuu boodallee hayyamu hawaasni keenya immoo har'aa hojii misoomaa kanaatti gammachuu qaburraa kan ka'e karaa gubbaa bu'uuraalee misoomaa duraan turan kan akka ifaa bishaanii fi teeleedhaa fedhinnaa ofiitiin mootummaa beenyaa dhaabbaalee kanaaf fedhinnaan kafaluudha. Hirmaachaa jirra. Hojii bareedaa hojjetamaa jira. Kanaaf hawaasni keenya kan dhimma kana itti dhimmamuu fi kan jaalashii qabu hundi kan biyya keessa jiru fi kan biyya ambaa jiru hundi fedhinnaadhaan deeggarsaan akka bira dhaabbatu fedhiin teenya guddoodha. Akka nu gargaartan kan jedhu dhaamsa bareedaan qaba. Har'a lan gammannee jirra. Hojiin kun eegalamee har'a guyyaa 13-12 kana ta'ee jira. Biyyi gammattee jirti. Waa'ee hojii misooma kanaa jiraatan magaalaa Galamsootii fi bulchiinsi magaalaa Galamsoo qindoominaan hojii keessa galanii jiranii mootummaan federaalaa hojii kanaaf asfaaltiidhaaf maallaqa nu murteesseetu jira. Nu immoo waan isaan hin laallanne waan akka tuubboo bishaanii, muka ifaa, muka teelee ummata irraa maallaqa walitti funaannee isaan kana kaasaa kafalaa jirra. Inni kun illee qindoominaan nuuf mijaa'ee qindoominaan nu deemaa jira. Saffisaan hojii kana kaayyoon deeggarsaa ammaan tana nuti koree hawaasa irraa dhaabbatte daldaltoota fi hawaasa irraa dhaabbatte akkaawuntii maqaa hawaasa kanaatiin banannee jiru. Kaayyoon isaa guddaan tokkoffaan ifaa karaa kana gubbaa jiru akka beenyaa isaa kafallu. Lammaffaa bishaan sarara bara 1968 karaa kana gubbatti bishaan bara 1968 karaa kana gubbaa jiru chaayinaan neexisan akka haarootti kaasnee bakkatti haarootti dhaabu jecha beenyaa fi meeshaalee kan bitamuun. Sadaffaa masmara sarara teeleedha kan karaa kana gubbaa jiru bifa haarawaan akka jijjiiramuuf kan kafalamu ta'a. Asfaaltii immoo hawaasa mootummaan baajeta mataa isaatiin guddaadhaan isaatu hojjechiisu jira. Kana beektanii beenyaa nuti kafaluu deemnu kanaaf hawaasni deeggarsa gurguddaa akka nu gootan kabajaan isin gaafata. Warri miidiyaa kana laaltan hundi kan keessan bareeduma magaalaa Galamsoo tana magaalaa seenaa qabdu magaalaa gootonni keenya keessatti gumaachaa turan magaalaa beektonni keessaa beektota guddaa burqisiisaa turte tana maddii akka dhaabbattanii deeggarsa isinirraa barbaachisu hunda akka gootaniif isin gaafannaa. Bulchiinsi magaalaa Galamsoo qindoominaan uummata isaa wajjiniin ta'uudhaan bulchiinsi uummata isaa jaalatu muka teelee guutumaa guututti baasii kaazinaa mataa isaatirraa miliyoona takkaa fi wayi nu gargaaree nurraa kaffalee jira. Uummanni naggaadonni magaalaa Galamsoo immoo akkasuma muka ifaa guutumaa guututti amma yeroo ammaa kana kaffalanii jiran. Amma wanni nutti hafe waa'ee bishaanii
tuubboo bishaanii naannoo miliyoona 8 ta'uu nurratti hafee jira. Isa kana tumsaan jaalalaan tokkummaadhaan fedhinnaadhaan numaddii cinaa dhaabbatanii warri biyya keessatti fi warri biyya alaa akka waan kana galmaan geenyu akka waan kana hundi keenya har'a warri magaalaa keessa jiraatan gammadanii jiranii warri magaalaa ala jiran immoo warri Adaamaa jiran warri Dirree Dhawaa jiran warri Finfinnee jiran warri Ameerikaa jiran warri biyyoota adda addaa keessa jiran waan kana bu'aasaa argitanii akka nu waliin gammaddan koottaa tumsaa yaamisa kan keenya galatooma ulfaadha. Hiree kana argachuudhaan waan guddaan nu dhagahama. Magaalaan teenya yeroo dheeraadhaaf hiree kana dhabuudhaan magaalaan teenya nu harka kuftee turte amma misooma kana ceesisuuf uummanni guututti lafaa ka'ee jira. Magaalaan misooma kana maddii dhaabbatuudhaan karaa hirmaannaa adda addaatiin uummanni irratti hirmaatuudhaaf hundi kutatee ka'ee jira. Hirmaannaa maddii dhaabbatu jirra. Misooma kana immoo misooma kana nama tokkoon ceesisuudhaaf namni kutatee waan lafaa ka'ee jiru akka jiraataa tokko. Magaalli tokko guddina saffisaa fi simboo magaalummaa ishee kan ibsattu daandii gaarii mijataa ta'e yoo qabaatte ta'uu kan waliif galchu hojii daandii asfaaltii karaa gubbaa yeroo ammaa hojjetamaa jiru kanas hawaasni keenya biyya keessaa fi biyya alaa tumsa misoomaa eegaltan cimsuun qooda keenya haa baannuun dhaamsa sagantaa keenya har'aatiin guddaa galatoomaa.